Onni horatee fuudheemi. Maaltu mana isaa kan isa daangeesse fakkeenyaaf. Saturree waan na dhibdee ifiifuu halkan hirriiba na kutte ammaa satis naan dhibuu feeta waan akka fuudhees shari'aan afur hayyamte warri jettanis baay'ee keessaniitu jira. Akka miidhi takka fuudhi jechuun hin jiru shari'aa keessa. Yeroon gartee hulaa falloo godhullee isaan nattaan. Qalbiin tiyye sarara na hidhaa waan taateef. Anis barbaadaatiin jira. Warri immoo ni barbaadna jee ka'ees barbaadatti jiraatee fi qabanii fidanii fi haala irra jiran san sichuma waliin. Litmaaf hidhaddee fuula laxxamaddee akka dhalaa arabaatitti. Fuulduree bakka dalagaa isaan taa'ee kunoo maalurra ceessa. Dubbii fudhatee naatu barbaadee fidajee maalurra ceessa. Namtichi waan inni nu godheef barbaadaa jirra malee nu maa fuutee fi maa dhiiftaaf akka hin taane hubachuu qabdanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaaf hordoftoota keenya shama akkam jettan bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu jechaa har'aas deebinee jirra. Kunoo dubbiin harkaan qabdu san nutti jajjabaataatuma deemaa jirra inshallah. Kunoo amma sababa dubbii sanii gaa haala hammeeffatuu fi karaa birootti deemuu isiirraa kan ka'e feerusaalleen dhufteetii mana keenya bira jirti ammaan tana maaliifi ofiis kophaa jiraachuu isiillee sodaachuu ni jiraata jechuudha. Sanirraa kan ka'e immoo haalonni ijoolleen san godhattu fakkeenyaaf hundee fi arafeenuu godhachaa jiranii haala jechuudha. Ilmi namaa silaa godhachuun hin mallee fi wanti isaan dalagaa jiranis wantoota fofokkotoo namni harkatti hin tolle. Kanaaf isallee nulleen barbaadaatuma jirra. Haa ta'u garuu waan hin harkatanii fi yeroo oowwa kana keessatti isiillee lafa sanii bakka sanii sossootee maantana. Amma mana kiyya dhufteeti mana kiyya waliin jirra. Mee fiiruusaa salaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya baga jiraattan isiniin jechaadha. Salaamtaan timiita onni irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaan butee isin haadha qabdu isiniin jecha. Dhufni gaarrellee eessa waa isin turaa dhayinaa miti. Dubbiin jaraa jajjabduudha. Dubbiin arafee fi intalti itti jiranii walaa hundee wajjin ittiin jiranii. Akkasuma soorii illeen waan inni jee dhageessanii jettanii nutti hin deebine. Akkasii soorii maa deebuu dhabeessa? Dubbii sooriidha akkuma si dibdetti na dibde ilmi namaa kun beeki. Siin bilbilee lemii? Waa takka waan naa bilbilee hin qabu. Namni gaa waan takka niin godha yeroo jiru godhu qaba. Isaa immoo yeruma isaa arginee isallee gaafannaa waan irra jiruu fi gaa waan haala kana akkatti walii baallabna kanallee hanqatee san akkasuma naa qabadhu anillee narraan tana deemeetiin bakka silaa arafeen dalagaadhaa jira inni jettu sanii namoota gaggaafadhe jechuudha. Namoonni bakka sanillee agarsiisanii achillee arafeen hin jiru niin dhabee jechuudha. Kanaaf waanuma jiru hundumaa'u inshallah fuula duraaf itti deemna jechuu barbaadeeta. Ammaas wanti yaaddoitu takka illee hin jirtu. Taarafeedha ammoo anu bakka inni seene jala seenee baasuudhaaf guddii dhadheetiin jiraa jechuudha. Isaas hundees haa ta'u akkaatuma. Soorii kunoo maalurra ceessa? Dubbii fudhatee naatu barbaadee fidajee maalurra ceessa? Maal ta'uufi yaani harka wal keessaa qabanii yeroo duraatu shakkeetiin jiraan siin jee. Ani naan galu maaliifi bar ammaan tana hundi yoo ni qaqqabanna jenne beeki tatti deemnu tanaa hundi dadhabna jeetiin ani imma sila namaa gaarii hojjetees yookaan waan takka hojjetee waan jeesan guutees matuma ofiitiif guutaa jechuudha. Katti dhiisees akkasuma. Intalti naaf dhaadachaa jirti. Intala narratti fuudhee fidee wanni na dhaadachiisuuf illee hin jirtu arafeen. Dubbiin arafeedha. Sila dhufee as bahee akkiniin fedhu akkana akkuma fedhu qofa silaa himate. Akka barbaadu qofa silaa himate akka inni barbaadu ni guutaafan. Waan inni barbaadu ni guutaaf. Akkana goda keessa deddeemuun laga kaanii kaan seenanii laga kaanii kaan keessa deddeemuun faayidaa takka illee hin qabu. Namni dirree beeti dirreetti nama wajjin fuuldura namaa taa'ee ijaaf ijatti waliin haasawa. Qaamaan wajji haasawa.
akka meeda liivirra taa'ee gartee godhatu sammaarreedhaa mirroodhaa har'a naaf dhufa jeetiin jaboo eegee waaniin eegu dhabee mataan nu dhukkubee gara ka'ee dhufe ani hoggumaa inni akkas godhatu sanuu akkan dhufne niin beeka garuu akkan dhufne sanuu beekeetiin barbaadaa ture beeka akka amma ati jettu kana guutuudhaaf amma fakkeenyaaf namni tokko waan ofitti amantummaa yoo qabaate waan amma ati jettu kana godhuu danda'a dhufee jechuudha. Hattuun amma inni rakkoon isa harkaa qabdu waan dalage kana hunda dogoggoraan dalagee jiraachuu ni beeka. Ammas dogoggora gubbatti ida'aa deemuun ammoo isaas akka hin baafne asumarraan akka dhaga'u qabu dubbachuun fedha. Kanaafuu wanni arafeen godhaa jiruus telefoonni na jalaa badee telefoonni maarree ta'e telefoonni birate amma sanuutti hin kaasin gaa. Laa bari bilbilatti bilbila wannummaan telefoona inni shari'aa yookaan siimii keessaa baasee telefoonni nun daawwatee liivii itti edda seenu sun kami kan inni na jalaa badee jiru kami siimii keessaa baasee yookaan inni cufee akka namni isaan harkanneef. Kun xiqqummallee fakkeeffachuu barsilaa namni fakkeeffachuu qaba fakkeeffachuullee hin dandeenye. Wanti inni haasa'u kun haasa'uma waliin agarreetillee bagalii fi sanarra dhuftee ani laal dubbiin na dhibdeeti hirriba na dhorkitee liivii sanarrattuu bahee beeke. Maaliif akkaataa itti adeemamu kun. Ati amma har'a maalatti min atuuma har'a natti ni min waliin deemneeti bakka dalagaa taasan za'a inni bahuu fi za'a inni seenu nin beeka. Za'a inni gartee dawaama bakka sanii fixatee bahu achi tetteenyee namaa natti ni min kophaa deemta atuuma taanke. Inni dhugaa keeti ati amma dhalaadha. Asii waliin deemnee achitti tarii wacuullee ni dandeessa. Ijoollee nuti dandeessa. Kanaafiin ofuma kiyyaa tarkaanfii tana fudhadhee achi dhaqeeni hin argani. Yeroo inni boofi yeroo inni seenu beeku waan hin dandeenyeef ati hin dandeessu isaa harkachuu firraas eegaa ta'uu yoo fedhe. Ani ammoo akka firraan hin beeku lixmaaf hidhadhee fuula laxxamadhee akka dhalaa arabaatitti fuulduree bakka dalagaa taasan taa'ee eeggachuun hin danda'atillee maddin meeta yoon isa harka itti siyaamus hin danda'a. Ani akkuma fedhattuu silaa isa harkachuu ni dandeenye jeetiin eega rabbiiti abdadhaa garuu. Ammaas ni harkanna barbeeruusa waan ati beekuu qabdu nu ammaan tana laal lafa deemnu hunda fasaadaa deemuun gaariidhaa miti. Amma ati tadhalaa yeroo cidha miira keessa galtee waan biroo keessa seenuu dandeessa. Biyyi itti jirru tuni uummata afaan keenya hin beenye alagaa jechuudha. Kanurraa fagoo kana keessa jira. Kunilleen waan nuunjuu qaba. Kanaafuu ani tarkaanfii nan fudhadhe ofii kiyyaa jara kana qaqqabee waanuma isaan dhibeef waan isaan akkana godhe gaafadhee jechuudha. Ana qofaa miti nama jirullee dabaladhee jechuudha. Akka waan kun sirraa'u yoo isaaf taate jechuun dhuguma of danda'e of garade wantoota duraan silaa akka namattuu wal bira dhaabbanna ni goona jenne sammar itti dhiifne godhuu ta danda'us godhee yoo immoo ta hin dandeenye ta'e nama hunda ittuma taphachuudhaaf ka deemu ta'e akka uumaa san godhuu qabnaa jechuudhaan yaadni kiyya kanuma ka biroon qabu. Amma dhaggeeffatu takkaffaan akhir shaariin dhumu jirti. Kiraa manaa as deemu. Kiraa manaa namni fuulduratti yaadee firraa kafaluun dirqama. Inni kun amataa gadaa if dandeetu fuudhee miti. Baramma if dandee fuudhe. Namni if danda'u malee inuma fuudha gadi hin bahu. An hanga duru gartee naaf inni kophaa wajjin jirru tadhamnellee ta harkannellee wal gargaarsisaa waliin akkasitti gartee bakkaan qattittis bakka guttittis akkasitti daddagalfachaa wal bira dabarsu jirraami. Ana ammoo amma wanta akkallee isaa hammalachuu illee hin danda'u. Yaana filachuu yaan tala filachuu. Kiraan manaatis guyyaan ga'ee jira. Kiraa manaatis fiduu. Inni akkuma hundattuu gama kiyyetti as dhalaa'ee natti dhufee isin fuuldura keessan gattaa'ee waa lama keessaa takka filachuu kana qofaan irraa barbaadan. Yaan tala gore yaana gore. Kun yaada keetii jechuudha. Ani bareedaadha yaadni keetii silaa nama if beeku ta'e kaduma gora dhufeetuma filata takka siin mari'ateetu waan ta'u godhuu danda'a. Amma namtichi nama kanaa miti wanni ammaan tana inni dalagaa jiru fakkeenyaaf amma maal jechuun
anuma jalaa dhokachuu irratti siin galuuti. Nagala humbar waan addaan mul'isaa beekadhu. Egaa ana jala fakkeenyaaf amma fuudhee inni dhiira ta'etu fuudheemi. egaa Onnee horatee fuudheemi. Maaltu mana isaa kan isa daangeesse fakkeenyaaf. saturree waan na dhibdee ifiifuu halkan hirriiba na kutte ammaa satis naan dhibu feeta waan akkanaa kana. Kuni bar waan Ambaakooraan ularra kaadhee sin taa'u jira. Yeroo inni ol seene mataan adda facaasa jeeti. Galgaluu eegutti hin jira. Yeroo inni ol seene akkuma isa ta'uu beekee mataa isaatiin fottoisa jeeti. Amma galgala kana ijoollee takkaas bira dhufna naan jee ijoolleen sun na bira dhufte saayibban kiyya na bira dhufanii nama lama isaan ijoollee saayibban kiyya nama dhalaa nama lama na bira turaniiti waarii wajjin goone isaan sanuu jarjarfadhee si bira dhufuudhaan hawwii qabaani isaan sanuu jarjarfadhee yeroo isaan dhufan akka waan gartee inni dhufeetti onneen tiyya na jabaatte sibiila na taate mataan isa fottoisi jeetiin ulaacinaa kaayyadhee baakoora yeroon gartee hulaa falloo godhullee isaan nattaan qalbiin tiyya isarra na hidhaa waan taateef. amma laalatis waan biraa keessa galtee kasaaraa biroo nu mudiniiti. Ta isaan siimeetiin jira. Ani bakka isaan seenan hunda jala seenee jara kana qabuudhaaf. Amma haasoo akkasii natti akka haasoftuufi miti bara akka haasa akkana akkanatti haasoftuufi. La akka dhiiraatis dhufee fuuldura reegattaa'ee akka gartee liibii jala juusan gartee akkas dhufee maas bira gattaa'ee hin jiru. Satun nu dhibdeeti barbaada jirraa miti maan tana barbaada irraan tana bakka meeqaan dhaqe. Har'a guyyaan jummataati ijaazaallee qabaa beekte. Har'a guyyaan jummataa ijaazaallee qabaa dalagaa hin dhaqu. Kanaaf atilleen harkatuu hin dandeenye garuu immoo maata isaa rakkoon qabdu dandeessanillee ni fiddan isa dadhabdanillee immoo. Ani maatummaan tasgabbiinaa qabaadhu malee ta'isaa isaan. Isaan tasgabbaa. Mee isaan akkamitti tasgabbaa inaan jedha akkamittiin tasgabbaa. Akkitti tasgabbooytu. Akkana inumaa intaltiin sogguu ol baatee waanaan jejjette. Hogguu inni ol ba'ee iyye. Satun maal waan namaan jettu qabdi dubbate. Mee an akkamittiin tasgabbaa hirriiba kamtuun na qabaa akkamittiin gachiisaa. Akkamittiin nyaadhee dhugaa akkamittiin bobba'ee galaa haala kamittiin dalagadhee galaa. Yoo karaa kanatti osoon waa'ee isaa yaadaa deemu osoon waa'ee isaanii yaadaa deemu karaarraa gommaan makiinaa irratti na godhe mee maaliin himaan biyya namaa keessaan jira namni kiyyaas keessa jiraatee kana jala deemeen eegu hin jiru bakka tomtu magaalaadha akka bobbaanitti gartee hafuunis ni jira. Mee inni maal naa yaadee halaala qilleensa gubbaa taa'ee qilleensa gubbatti kanatti coggaarraa kiyyaaf yookaan sammuuti yana shoorar keessa. Ani walii yaaduu fi siif yaaduu fi isumammata waliin dhukkee kaasaa jiran tanaaf yaaduu isaatu hin agarre egaa karaa gabaabaan si hima afaan oromoo sirriitti yoo si gale waan yaadaa hin qabu namni yaada qabu akkanan ta'u bar osoo yaada qabaate ati dawaa fudhachuu jirtu ta dhukkubdurraa waan kanan dalagu bar yaadni hin jiru bakka tana keessa kuni amma nama akka feete ni beekta akka feete. Akkuma akka ifiin fedheen dalagaa hajuu amma wanni garaa na gubu jiru maal jechuudha beektaa akkaan ofiin fedheen dalagaa ana malee namni hin jiru hajuu sani santuu garaa na gubaa jira amma ati haasoytu dila tana keessaa hin jiru maaliif beektaa amma isiinis akkana jettii natti dhaadatti maal jetti isiin ifiifuu kalkaltee jirta ani fiiduu takka laalee. Kalkala hamaa keessa jiran maaliif amma namni walumaa galattuu akka malee walitti dhufe adda bahinsi isaatis akkuma maleedha kana jala saraarii beek. Kanaaf namoota akkanaa kana irraa haasa'ullee gatiin qabu. Ani amma wanti waan kanarraa dubbatu jiruu fi haalota irra geenyee jiruu fi haala irra jiru wanti ibsinuus ammaan tanatti wanti jiru hin jiru jara harkanneetis hin jiru haa ta'u barbaadatti jiraa miti. Nu fayyaa qabaachuu fi jiraachuu qofarraaf as baane jechuudha. Kanaaf isaan waan harka ofiitiin yookaan akka beekanitti yaada isaaniitiin itti seenanii kana walitti bukeessan kana gatii isaanii numa harkatu. Ani immoo qabee isaan kana karaa jiranii baasuudhaaf hirriiban qabu. Kanarratti immoo ati namoota ifiifuu haalli isaaniitu maraatummaa fayyaa fakkaatanii jira. Kana keessa jiraniin
ol kaaseetiin dubbadha ol kaaseetiin qabee akka nama wayyatti haasa'u yoo jette atu ammaa fayyaa waan hin qabne natti fakkaatti jechuu barbaadeeti. Taan ammoo hundee seenaa hojii dibbeetu jira ammas bara hundee seenaa. Hundeenis wanti dibbee waliin tumu ta keessatti walitti kijiban san isaantu beeka yeroo qaqqabne silaa icciti isaanii isaanu himuuf ta'an. Taama sooshaal miidiyaa kanarraa haasawan waan dhadhamaatee jirtu natti fakkaata namni dhadhamee illee akkas hin godhatu haasa'ii isaaniitu haasawa muyi ilmi namaa kaa laaluufi yookaan dhageeffachuuf namatti hin tolle. Bar namni kuni waan nama ta'eef qaba namni kan madaalamu ammaas namummaadha ilmi namaa erga nama ta'ee dhalate wanta isaa irraa fokkotaa fi waan gartee isarraa gaariidha addaan baasee beekuu qaba. Tuni ammaan tana takkaan isii walirra wayyaadhaa miti osoo walirra wayyaa taate arraa yoo arafeen amma meeqa ama waa balleessee tarii qaanfachuu tarii sodaachuu tarii hanna isaa saniin gartee dachii yoon as dhufees dachii bada jee baduullee danda'a. An akkasittiin fudhata arafeellee jechuun namni hirrina qabaa beekuusaaf. Hundee hoo bar isa baasaa fi isan baasuu itti deemaa jirra kana quba qabaa dhugaa. Garuu hundeen hoo maal godhaa jira bakka tana keessa. Laal amma bakka tana wantummaan na dhibdee ani namnummaanuu lafa tana keessa hin jiru namni jiru yoo akkana ta'e mee eenyu waliin gaa jiraataanu nama dhiba. Kanaaf biyyaan baa keessatti maali lubbuu ofii abbaatu haa. Maalii fi haala taana keessa of daddarbitee of buusuu fi of rakkuuni namni kun beeki gamaa gamanaa waliin dhufeeti kaanis laaqaadha kaanis akkuma fedhetti jiraataa jira jechuudha. Baratimmaa an silaa namni naqinaa jiraatee namni na bu'aarsu yookaan waan akkanaa kana keessa hin galinii waan akkanaa kana nurraa dhiisi silaa wanni taate namni namaan jee namni sitti haasee sitti gabbeessee wayyaadha. Namni kophaa mana keessa mataa isaatiin taa'u kophaa mana san keessa ta'a waan takka gartee ifaa mana keessaa ifu malee telefoona tokkichaan harkaa qabu malee wanni na wajjin haasawa ta na wajjin dubbataan jirtu yeroon gaccise waan biraatti yaada yeroon taa waan biraatti yaada mataa xiyyaanuu akkaataan keessa jiru hin beeku inni tasboona raalise. Kana laala amma beeru isaanii waan takkaan siin jaa ati murtee qabaachuu qabda walumaa galattuu murtee mataa keetii murtee mataa keetii yeroon siin jiru tasimiituu miti. Tasmiine jechuudha. Murteen mataa kiyyaa tanamiinilleen amma maali ani isa gabaabdumatti yaamtee agarte barbaaddee fiddee waa lamarraa takka filadhu waa lamarraa takka filachuudha inni yaa lakki haala manaa kiyyaa duraatiin filadha yaa lakki haala manaa kiyyaa boodaatiin filadha tanuma lameen keessaa takka haa filatu lakki sanii miti lachuun hin filadhaa jee sangaa kilmaa isarraa baatee walitti ji'aana amma antaniin barbaadu takkittiin tana silaa xiqqoomallee qilleessumarratti illee ol bee sin fedhuu si jibbee siinii haanaan jee hiikamettiin beekaa'u anamma yoon barbaadichi deemeti waraqaa'u bakka faqsii jiraan waraqaa'u fudhadhaa. Naannoo kana si waliin hin jennu bar amma akka ati amma jettu kuni yoo silaa namni nama ta'e akkas godha jenneeti abdan. Amma maaliifin ammaan tana murtee mataa keetii qabaadhuu siin jaa. Murteen mataa keetii akka qabaattu tasimmiin. Si galee tawaan jiru kana hunda obsaa murannoodhaan irraa dandamattee keessa dabruu dandeessu yoo qabaatte. Obsaan qabu waan obsinaan jetta obsaan qabu obsa kamiin obsee kana bahee deemuttiin jira iyyuutiin jira fiiguttiin jira ani. Gizee garii lubbuun ifaa qabadhu naan maaliif maaltu maal ta'e maali waa bar ka walii ta'e kophee miilaa jaan ka waliin ta'in miilaa'uu jaan fakkeenyaaf amma waan amma dalagame kanarra dhaabbattee immoo haalan taana keessa of galchuun atuu amma wallaalummaa qabda wallaalummaa guddoo takka jechuudha. Taan ammoo ta arafeedhaa arafeen ati haadha mana isaati dhugaadha. Osuma ati jirtu lafa dheertuu waan kana niin fuudhee jee ammaasii
aboo waan dalagame kana yoon afaaniin haasaa jee sammaan tana akka birootti fudhatama wanni kun. Garuu dhugaan jirtu haaqibuuf leelcalloo dhabuurraa si dhukkuba akkas godhuunu gaarii miti. Isa sana immoo anaa fi isaa waliin bahaan jee ati immoo miira keessa seentee bakka tanatti akka hin banne. Ani jaartii ta'e tanaas sii taamu tanaas sii taa takkatti citii fi takkatti wanni ta'e kajuu san haasaa hiyyaa miti. Maaliifi wantiin bakka sanitti godhuu barbaadu maali jechuudha. Intalti sanis intaluma Oromooti. Fuudhee mitiire fuudhee bar. Haa fuudhuu jechuurraa qabdaa? Haa fuudhu jechuurraa qabaachuu miti bar. Wantummaan ta'e kunuu naa ta'ee wayiin haasa'u jira. Naa ta'ee wayiin keessa deemu jira. Naa ta'ee wayiin aara. Intala Oromooti. Intala Oromooti yeroon jiru dhuguma intala Oromooti. Intala Oromooti. Garuu namni siifis hin tolle isiifis toluu hin danda'u. Sii galee tanaa qabadhu tan akkana godhi ani ammaan tana dhugaan irraa barbaade annama akkana ittiin jiru sin qabu afaan akkana jiru. Maaliif soora nama quubsu maal irratti beekan jette Oromoon. Ani arafee waliin waaniin hin ta'in waaniin hin qabne. Waaniin hin jii waaniin hin qabne waan kanallee jechuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Garuu arafeenaa fi inni qoosaa inni akkanatti qoosee fi haala inni akkana dalage osoon ani waan biraa isaan jiru ka dalage kana gaafa qaamaan walitti dhufne naa fi inni dubbanna. Taan ammoo sichitti deebina jechuu barbaadeeti ta'uttaadhuma walii galatti taane. Yoo dubbiin jabaatte boo nu wanni dhalateenyatti namni karaa harkee akka karaarraa yookiin daandiirraa walitti qabamteetti itti taphatan hin jirtu. Ani waraqaa ta'e sanurraa isinii guura. Sigalee isaa garraan maaliif hin jiru gaa namni nama nu dhalateenya ta walitti taphattus ta walitti akka malee amma namoonni hedduu waan harka haasawanii ani haasa'u isaaniiti nan galchu. Garuu ani taniin godhuu qabu taniin amma jechaa jiru tanaa yoo afaan Oromoo sii galee kanaaf oobsi anis barbaadaatiin jira. Warri immoo ni barbaadna jee ka'ees barbaadatti jiraatee fi qabanii fidanii fi haala irra jiran san sichuma waliin eenya anta isaanii nan galchuu ofiif garaan na gubataa jiran sin jechuu barbaada. Tanuma waan miira keessa galtuun qabdu. Bareedaadha. Inshaallah gaa walitti xumura gaafii viidiyoodhaatti. Daawwadhaadhaa jechaa xumurida. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenyaa wanni irra jirru haalli dhibaadha jechuudha. Dhibdee fi dhibaa kana immoo inshaallah isni rabbiitiin keessumaa baanaa anis abdii kanaan qaba jechuudha. Maaliif arafeen kaleessallee dhiifirra taa'ee waan inni haasa'u qoosaaf baachuu inni haasa'u ni dhageessan. Ammoo namoonni tokko waan jechaa jiran yoo fuudhees maal rakkoo qabaa haa fuudhuu hin rakkinaa akka nuti isa ari'utti jirru bakka hin taanetti adamsuudhaaf goonetti ka fudhataa jirtanis kun dogoggora jechuu barbaadeet. Sababni nuti isa akka dhalateenyatti akka maatii keenyatti osoo beenyu ofiif gocha kana raawwatee bade jechuudha. Badiin inni bade sanii wanta taaneefi waan inni nu godhe kanaatu nu aarsee isallee na barbaachisiisaa jira. Kunis isinitti gabaa jechuu barbaadeet. Kanaaf ta fuudhee fi dhiisuutii miti. Yoo fuudhees shari'aan afur hayyamte warri jettanis baay'ee keessaniitu jira. Dhugaa shari'aan afur hayyamtee jira. Akkaataa itti hayyamte qabdi. Akkuma ammaan tana haasonyu kana osoo hin taane afur takka miidhii takka fuudhi jechuun hin jiru shari'aa keessa. Taaniifis toli isiin mari'adhu isiillee hayyamsiifadhu fuudhiitu jira shari'aa keessaa. Waan hin jirrees dur hin jirrees wanni baafnuuf hin jiru. Waan dogoggora irrattis wal gorsuun gaarii nuuf hin ta'u. Kanaafuu warroonni kana jettanillee dogoggora irraa of sirreessaa nu ka barbaadaa jirruuf maa fuutee fi maaliif akkana taataa osoo hin taane gocha inni dalageetu gocha namni namarratti hin dalanye michujoo osoo dhukkubduu osoo isiin haala san keessa jirtu as bahee san fiduun tanaan ati kutii jechuudha. Gabaabduudha karaa gabaabaa. Saniifis waan yaaden qabu arafeen. Kanaaf
namtichi waan inni nu godheef barbaadaa jirra malee nu maa fuutee fi maa dhiiftaaf akkan kanaafuu dhiifama nu godhaa of keessa deebi'aa silaa nuu qaamaa wal bira jira bakka jiruu ni baafna san booda waan inni ta'es isumarraa bartanii ani warra jaalatee isaaf dinniinami yookaan isaaf waa akeekuudhaaf halaalarraa dubbatu caala nama qaama ofiitiin waa hunda waliin ba'atee waan godhuu qabu na caalaan jaalattan jechuu barbaadeete arafee walumaa galattu kanaafuu haala kanaas akkasiin naa hubadhaan isiniin ja'a egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya warroonni gartee toora kanarraa nu waliin dadhabaa gartee nu hordofaa jirtan haala keessi jiru hundi isin yaachisee fi rakkachaa jirtan warra ofirraatti dhiisii hujumaata keetuu oofi jechaa jirtanis baay'een keessan ni jirtan isinis bakkuma jirtanitti naa galatoomaa isiniin jecha wanti dhalootaa gaasin dhiiftu kanaafiin anis itti daadarkaa jira du'aa nu godhaan isiniin jaa nagaan nu tura baay'ee.